الله أكبر الله أكبر الله أكبر كن مو أنا دات أصبحي الله أكبر obboleetti teenyata rabbiin akka islaamummaa naa kennu jettee namni haqa mallaqa hambitaate sadarkaa haqa jaallachuu أنا وأمم كبرنا جربنا دعائنا براجاني هاي أما ترى هذا كنت ديمنا دعائي إذا أنتم قرآن بن ماما بيان حبيبين دكتورة أوكي ده كيف ده challenge ku bari bashani kana da kefa da ku bari bashan gunut challenge yeroo lamaa fi hawaasa kiyya jaalala isaan naa qaban arke takka gaafa jarri naftanyaa sitti aggaamina irra godhan hawaasni kiyya bahanii ispaaltiin guutamee xaabiyaan guutamtee hanga warri poolisoota uummata nurraa kadhu jedhanii ganna baasanii irraa kadhee humnatiyyaa oliis ta'anii ichirraa dirqiin harkaana fuudhanii na baadhatanii dhiichisaa takbiirtaa ol fuudhaa ilaa mana kiyya nageessanitti jaalala naa qaban hawaasni kiyya nama mul'isanii turan lafatti qilleensa irratti illee taatee dhiyeenya kanaa wajjin wal qabatee gara zuumiin haa ta'u gara waasaapiitiin haa ta'u gara imootiin haa ta'u gaafa gadda kiyya shabboo miidiyaa gubbaa dhagayan akkuma dhagayaniin kaan dawwalee booya kaan maaliif rakkoo ta'e dila kana dho'isitee osoo nun dhageessin kophaa rakkatta jeenna booya maalumaaf hin olbee uummata kana qalbii cabsa jee sadarkaan itti deebi'ee figgattu gubbaan ga'e rakkoo xiyya irraanfadhee maaliif rakkuma sanuu ibsee uummata kana qalbii cabsaa sadarkaan jiru gubbaan ga'e jaalala uummanni kiyya naa qaban irraa kalee kana nam tokko nadda walee daaroo labuurraa yoo magaalaan itti nama gurguran jiraatte awwaan takka waan si gumaachuu sin qabu iyyaafadhu na gurguradhu naan jedhe kaan dawwalee yoo kalee bakka itti gurguran beeyte naaf hime kalee takkaan ni jiraatanii takkaniin gurguraa jaa namni huwwaan naa kan dhabee booya huwwani naa kan nutti hanqatteeti tunnatti qaatte osoo hin ibsii kannee jaa ummata kan na jaalatu qabaachuu kiyya ummata kan na mararamu ummata sadarkaa lubbuu isaa itti jaalatu olin na jaalatu ummata kanaa qabaachuu caalaa wanti naaf qabeenyaan jirtu wallaahi hedduu naa galatooma naaf ulfaadhaa ummanni kiyya kabiyya jirtan haala jirtan kawaa qabdan kawaan qabne xiqqaa ka guddaa barsiisota barattootaan sheekota darasootaan ilaa sadarkaa obboleessa keenyaa asilii fi waayillan isaaniitti hundi naa galatooma isiniin jechuun barbaada akka sagantaan diyyatuun shabboo miidiyaa gubbatti dhagayamtee rakkoo qabaachuun kiyya hubatamteen obboleeyyan kiyya hedduun akkamitti sagantaa milkooyituu bareedduu takka daleeyne obboleessa keenya kana gargaarsifne akka wani namaatun irraa galtu goone jechuu irratti halkanii guyyaa osoo rafin poostiin haa ta'u beeysa garagaraa waraabuun haa ta'u maxxansa garagaraa maxxansuun haa ta'u barruu garagaraa barreessuun haa ta'u tiktook irratti haa ta'u gara feesbuukaatiin toora hundaan sagalee naa taatanii halkanii guyyaa hirriba dhabdanii warra obboleessa kiyya maashaallah kunfaan akkasuma fakkaatonni isaanii hedduun hangam takka kana jiran lafoo jiran hangam takka kanarra lafoo jiran wallaahi anaatu arkee waan hin juus wallaalee akkaan itti galatoomfadhus jechinatti qaate firraa waa'ee isaanii rabbumaaf dhiisee taa'u jira isin hunda hedduun isin jaaladha hangaan isin jaaladhu olin na jaalachuu keessaniin nan mul'ate rabbii wajjin haa dhiisu obboleeyyaniif isin qabaachuun kiyya anaaf gammachuu guddoodha anaaf qabeenya guddaadha waa'ee kiyyaa himuudhaaf xiqqoonatti ulfaata akkuma obboleessi kiyyaa asliin haasoonsan ani hedduu tiyyarra tanamaan na rakkisa tiyya caalaa tanamaan na yaachisa wallaahi akkuma obboleessi kiyya doktor asliin amma himan kana hojjettoota baankii tokko qofaan isin hima waggaa 3 dura maalleeni baankii irra badee rakkatan karaan deemuu jira ni yaadadha wadaa'ii fi magaalaa Ramaa jidduun jira Dirreedhaa irraa ol bee Harariin deemuu jira narra dawwalan warra isaanii olii keessaan hoogganuutu itti dhufee maallaqa irraa hisaabu jira gaafa hisaaban maalleeni humni dhibbeen gita kan rabbadee jira eeysa bade maalleeni janii gaafa gaafatan nigdi baankii irraa nama garan as finne osoo maalleeni isaanii as hin dhufin buuka isaanii irratti barruudhaan qabnee fi as keessatti illee qabnee fi maallaqa isaanii firra dabarsinee nigdi baankii jiraa jedhin duumaa baaftanii fidinaannan nuu baasuu didanii jedhin maamila keenya nu jalaa fuutan jedhin nuu baasuu didanii sanii maalleenichi jiraa jedhin hiiqaanaatu fichisiisaa jeetti hoogganaa isaaniitii gaafa isaan fuudhee gara iddoo nigdi baankiin jirtu qaceelu maalleeni nigdi baankii isaanii irraas hin jiru waan akkanaan nu qabate hujii dhabuu deemnaa yaa ustaaz akkam taana rabbiiji arra yoo hujii irratti hafneessumaanii yoo hujii dhabneessumaanii naan jennu aboo umar kan qabu kamiin ta'a aboo ati nurra wayyaa nama beekta rabbiiji bakkuma seeni nu furi naan jennu kuma meeqa kuma dhibbaan gana naan jennu maallaqa san anaaf isaa kiyya tokko shaamattuu fi laangee tokko wajjin deemu jirra aboo kana janii kamiin godhe jeeniitiin namarraa laalee kuma dhibbaan ga isaan jaansan fuudhee dabarsee fi booda yoo nan barbaade malee guyyaa takka silkii naan dawwalan
irra dawwala bakkaas ni jijjiirratanii hanga ammaatti ittumaan dawwalu jira firraa jibbeetiin itti barreessee dadhabee firraa dhiise. Wahuma akkanaa tanan irratti saabameen irra isaabamee na bira waan guddoo ta'e. Kana qofaa miti nama akkanaa hedduudhaatu jira kana dhufu. Yoon jalaa dide osoo qabuun dhorkate naan jedha. Ana uumaan qabu isaan osoo qabuun dhorkate jedhinatti hijaa'urraa anfirra akkaan ta'eetuma isaan kanaaf furmaata ta'ee yoo rabbiin Allahu akbar. Kun immoo waan addaa tasbahe. Allahu akbar. Obboleetti teenya ta'a rabbiin akka islaamummaa naa kennu jettee namni haqa mallaqaan bitate sadarkaa haqa jaallachuu haqa fudhachuun afaanini miti dura qalbiitu fudhata qalbiin isii fudhateera haqa wanni sirra hafe shahadaa ashhadu an laa ilaaha illa allah wa anna muhammadan rasuulullah qofatu sirra hafe rabbiin kennaa isii dhuftuudha kennatte kana rabbiin يا نمني خن يو وما نسجل جراته والله قلبي سي خيس ربي جرا ملي بلاش وان كان اقول اندنديس نعم والله وبليتي تي اول به همان صداتني غيا خن غيا خيتي سينا حجته سينا لما دا حجت خد والله افيرنا قال لافتو متي بخ كنديسا جلالا رندفته كنديسا جلالا الله سجالة بلدي تاني تسلمان هو جالا دارم جا كنديسا جلالا انيو hormaata أبو جربنا أنا جلاك بوادي وعيله يا دفع فتي قال شامي فتي برسكني هسه ورا قرتي فتي علي الليدر بينزل هون جرات سجالة كده جفتة سجال شايل الليدر بي tole لكن ديسا جلالا ندم بسمي عدي وجاكين السلام عليكم علي سجالة كده جفتة لا كوزو كبارس علي الليدر بي علي كان تطول نجر تيمي تنو دقي سيمي علي from USA يا الليدر فاتوني لين أمانيني نو مخوجي مي أسمعنا asirratti ol bu'uushimate maqaa isiitu alkhairi ka jaanii imam feete ها taniif yaa هاي سلا ربي نوني بيخا إني نرى يسد دي أتانو ما نقولوا في واني نفدين سن إني نوني بيخا أنو ما نقولوا في نسبة تندي سان علي في أستاذ فاتن ورا من سودا لكوزتكو السلام عليكم وعليكم السلام جتنا كني تهانا جا أنا كنو ما شاء الله ما يكرشة كوني باي مليونير تاني أم مليونير وما كشة جمال كنفه درسانا جلنا مرة كفالت شيء كوني وافور ماله وكنو برتة ما شاء الله يرى جمال أكاونت يرجع نجاي ديباني والله كنو بوكسي ثاني كذا نزين أجازونا صبامي تربي نار غرامدانا سامبودا ميكا يرتين أنجر أنكم ريبة ثدي فورتما قفك أباجرين كم ريبة تربا فورتما سبرايز ده يعني يو حجي رمضان بودا تبيك والله يكون ربك يا نار غادا أنا حجي مثلاً رمضان بودا كذا حجي كلايت تبيك ماله أكا رمضان كيسا قال ما يعني بري كفلان كمان كبوا كذان أنكم ريبة ثدي فورتما أنا وهي كم ريبة عرفان أفتو أنا تسيقوتا نجر أنا بري ثاني سه أكاونتي ترجع كذا أنكا يا بوس هاي بكي يتو كرا فوده gaafa birrii argatte galchii naan jedhan ani mul'in na citte birriin isaan biraa baate abbaan sun galmaa'e waa hunda guute osoo namarraa si dhiqee fudhanaan jedhan ani ittiin seenu hojjiisan tofa malee eshi jedheeni maal isin jechuu barbaade amma ustaazni kenna gibira waan kafalan dhabanii naggaadanii kisaaraa keessa seenanii osoo hin taane yoona akka anaa isaan amananii keessan isaaniif rabbi beeka amma anayyuu kuma dhibba afur narraa qaban hin galchine hin qabu ka ramadaana booda waliin kenna isin galee ani isin dura jiru kana kun nama kuma kudha tokko dhibba hin ilaalaa kan anaa kana gaafachuu itti dhaqeeti liqeeffachuu itti dhaqee mitiyan karaa ittiin akkaataa hajjii itti galmeessan nama waadaa seeneefsan gaafachuu dhaqee wallaahi osoo ani hin gaafatin kuma dhibba afurii fi kuma dhibba afur saafii nama sanii guutanii jechuudha namarraa fuudhanii guutan kiisaan baafne jechuudha isin galee miti kaakkaanaa kun yoona karakkoo mungkin kammaan akkanaa hedduun namoonni guddaan namni qara'e namni barate namni asirratti guyyama keessa osoo waa arrabsu namni barate yoo dhaqee gaafate kuma dhibbaan 50 namarraa fuudhan deeyniin kun way irratti baya waan jedhu gisa
maaliif hin baane anamma osoo jalaa callise irraa kaasuu baadhe nama guddaa maal jedhee himatan himatanuu eenyu amana isinii galee hin amantu jechuudha abbaan akkana ubaatee ufin himin isinii galee kanaafi nama gara laafessa akkanaati namoonni biraa akka beeloo yoo beelan beela baasan yoo dheebotan dheebuu baasan yoo rakkatan wajji boyan kumaatamaan nuu argaa oolla jechuudha waan isin argitanirra mootu ka keessan waan garagaraa polotikatti akka hin qabneef sodaatan amma fakkeenyaaf viidiyoo bara duraa mallaqa isaan irratti ergine tokko isaa poostiin gooneen tokko qaba jechuudha waan dho'isaan godhan ka seerri biyyattii hidheeyyam meeqa jira jechuudha rakkatam kanaa rakkoo baasan irratti dhiibbaan haga jiru gaafa oromoo taatu irraa muslima taatu dhiibbaa baay'ee jira kana walumaan beeknaa jechuudha waan baay'ee haa ta'u hin barbaadu gabaabumatti an akka nama ofii kiyya akka dhuunfatti kun miidiyaa irratti waliin beeynu malee dhuunfaa anaaf iccitii isaan jidduu jiru ustaaz anas nama yoo waa wayii gaafatu itti dhayxe yoo qabaate keessa ofiitti godhee yoo dhabe namarraa fuudhee hajaa teessan sii baasu rakkoo teessan sii baasu jechuun kanuma haa beeytanii fi inni tokko kana deeyni irraa kafallaa deeyni isaanirra jiru gaafa namni du'eeyyuu bar gosti walii yaate namni irraa qabdan namni isinirraa qabu jedhanii gaafatanii nama awwaala irratti irraa kafalanii jechuudha kunuma duraan jiru isaan irraa kafalanii abbaa keen sheeka keen imaama keen aalima keen mu'azzina keen barsiisaa keen isinii galee miti nuti ilmaan isaanii dirqama nurraa qaban jechuun waan dandeenyu kafar irraa godhu tokko kana deeyni isaan dheengadda tasatti harkaa baate fedha malee harkaa baate san tokko irraa haa kafallu tokko kana inni lammataa mootu nashiidaa isaanii diidammaffaa haa eebbisiifnuufi jechuu barbaada kanuma isiniin jechuu fi yoo dogoggorina of kolchaa sagantaan isinii dhiiseeraa walii kennaa itti fufaa jechuudhumaa fi nama sheekarra deemuulleen hin ta'u rabbi nu haa dhiisu galatooma ulfaadha iyya keessa irraa naan bisa.